Makaba kanilma kana pura kulkullu waga tokko amen nanebelo bukoy menaraki sini nanebelo bukoy menaraki sini tokicha si ume wakayo tamani tokicha si ume wakayo tamani wakayo goftan anaaf isinif laphee liidiyaadhaaf nubbane obsayyoo bifken amantaa abrahaamiif kenne ogummaa salamooniif kenne akka nuuf kennu fedhaaf jaalala waaqayyo nuuf yaa ta'u baga torbee shanaffaa yookaan dabra zayitiin baga isinin hingee bagamaan ittiin nu gahe maatii waaqayyo abboota koo luboota tajaajilan kan na fakkaattan obboleewwan kiyya daaqonoota waaqayyo hunda caala isin jaalatee isinis waaqayyoon jaalattanii ilmaansaa ijoollonni isaa ilmaan haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii waaqayyo isin jaalate akkam jirtu akkam saayuu na eegdanii maqaan waaqa keenya gooftaa gooftotaa mootii moototaa Yesuus Kiristoos leenca qaraaniyo mooticha Yihuudaa maqaan isaa baraan gabaratti kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u maqaan isaa waamame maqaan ishii kan biraa hin hafne maqaan haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaam baraan gabaratti maqaan ishii kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u akkasumas maqaan toloota maqaan qulqulloota maqaa wareegamtoota waaqayyoo ulfinniif akkuma aangoo isaaniitti ulfinniif kabajni isaaniif yaa ta'u kan nu barsiisu eenyudha waaqayyo laphee liidiyaadhaaf bane nubbane obsayyoo biif kenne nuuf kenne akka nu barsiisuudhaaf jaalala waaqayyo nuuf yaa ta'u kabajamoo fi jaalatamu maatii waaqayyo torbee har'aa kan wajjin hin baran egaa kan irra jirru torbee shanaffaa yookaan dabra zayit kan jedhu maaliif dabra zayitii jedhamee dabra zayit immoo maal jechuudha kan jedhu waliin laallee amma eeyyamu daqiiqaa muraasa keessatti wajjin laallaa waaqayyo gooftaan akka nu barsiisuudhaaf jaalala isaa nuuf yaa ta'u egaa dabra zayit maaliif jedhame yookaan tulluu ejersaa wanti jedhameef egaa torbee kana keessatti maaltu raawwatama maaliif raawwatama jennee gaafa gadi buunee ilaallu qiddaaseen torbee kana dabra zayitii qiddaaseen isaa dabra zayit jedhama egaa akkuma beekamu dubatti deebinee seenaa tokko yoo ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee akka dubbatetti gara Yerusaalem galuuf yoo dhiyaatu gara tulluu ejersaa yookaan dabra zayitii kanatti cinaa kan taate magaalaa Beetafagee qaqqabe. Beetafageen suni mandara iyyeeyyii turte akkasumas mandara harka qalleeyyii turte. Egaa kunis addaami kaasee hanga abboota jiranii kanatti iyyeeyyiin maalidha jennee gaafa waliin laallu namni kamiyyuu gaabbii galuu dadhabeetu namoonni hedduun isaanii karaa abbaa gaabbitti galuu dadhabaniitu lapheen isaanii iyyeeyyii ta'a. Namoonni baay'een yaada biyya lafaa jijjiirrachuu dadhabaniitu yaada foon isaanii jijjiirrachuu dadhabaniitu yaada maallaqaan bitamu yaada qabeenyaan bitamu yaada aangoon bitamu dadhabaniitu sammuun isaaniif lapheen isaanii iyyeeyyii ta'e. Waaqayyo gooftaan akka laphee isaanii ban fedhaaf jaalala waaqayyo haa ta'u ilaala. Lapheen namoota baay'ee iyyeeyyiidha. Dhibeen maaliif nutti dhufa? Rakkoon maaliif nutti dhufa? Abiddi maaliif nutti seena? Gaabbii galuu irraa kan ka'e mana waaqayyoo keessa deddeebi'uu irraa kan ka'edha. Maatii waaqayyoo. Ilaala. Maaliif jennee yoo hubanne lapheen nama baay'ee daabiloos bittaa seexanaa of tuulummaa seexan samiirraa saaxanaa ilsuun gadi darbatamee dhala namaa gidirsaa jira. Innis namoonni waaqayyoon qabatan namoonni Yesuus Kiristoositti amanan
akka wanti tokko isaan hin argan dura abbaan keenya inni samii gubbaa dhaabe. Torbee kanas dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos kan itti eeggamudha. Innis Yesuus Kiristoos yeroo Dabra Zayit Yerusaalem galee beeta fagee kana kun barsiisaa ture biyya lafaa kanas in dhufa jedhamee torbee itti eeggamudha. Torbeen kun anaaf isiniif akka nu dhufedhaaf jaalala isaa nu yaadu. Waaqayyo gooftaan akka duriisan akka durattiisan amma murtiidhaaf dhufa. Dhiifama miti kan inni dhufu murteedhaaf dhufa. Murtii kanarratti dhiyaachuudhaaf aniif isin maal hojjechaa jirra ree? Dhuguma barumsa mana Waaqayyo barannaa ree? Dhuguma mana Waaqayyo keessa deddeebinaa ree? Dhuguma tolummaa Waaqayyo dubbannaa ree? Dhuguma waa'ee Kiristoos dubbannaa ree? Dhuguma jaalala Kiristoos dhala namaatiif qoodaa jirraa ree? Maal hojjechaa jirra laata? Dhugum soomaa jirraa ree? Soomaa jirtamoo maal hojjetaa jirta ree amma? Dhuguma mana Waaqayyo keessa qeddaases qaddeessaa jirtaa ree? Kan of gaafachuu keenya dirqaman nutti ta'amaatii Waaqayyo. Ilaala. Akkasuma kan isin lafarratti hiiktan samiirratti kan hiikkate ta'a. Kan isin lafarratti hiiktan samiirratti kan hidhame ta'e Maatewos boqonnaa 16-18tti abbootaaf aangoon kennameera. Gaabbii gallee akka yaada fi sammuu keenya jijjiiran fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf yaa ta'u. Ilaalamaatti Waaqayyo. Keessaayyuu Maarqos 11 yoo dubbisne waa'ee kanaa dubbata. Maatewos keessatti dhufaatii Waaqayyo geera yaada garaa keessan jijjiirradhaa. Mootummaa Waaqayyo dhiyaateeraati yaada garaa keessan jijjiirradhaa jedhee lubni gaafa nutti himu baay'een keenya kan kolfinni jiraachuu dandeenya. Baay'een keenya kan qoosnu jiraachuu dandeenya. Garuu mootummaan Waaqayyo warra qulqullummaa qabaniif warra isa sodaataniif ishin banaadha. Anaaf isin mirga Yohaannis Suphaa wareegamtootaaf qulqulloota akka nuudhaaf fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf yaa ta'u. Akkasumas Galaatiyaa boqonnaa 7:11 irratti Yaaqoob 4 Maatewos 16:24 akkuma amma dubban waa'ee kanaa ni argan. Waaqayyo gooftaan anaaf isin torbee Dabra Zayitii kan akkuma inni dhufa jedhamee eeggamu anaaf isiniif dhufee yaada garaa keenya yaada qalbii keenya jaalala nuuf kennee jibba nurraa fageessee dhibee hamaa kana Yesuus Kiristoos nurraa rukutee biyya keenya biyya jaalalaa nuuf godhee biyya gammachuu biyya gaddi keessaa bade akka nu godhu fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf yaa ta'u. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraatu maqaan kee haa galateeffamu mootummaan kee haa ta'u jaalalli kee samiirra akkasuma lafarratti haa ta'u kan nu barsiifate kan nu gorfate maqaan Waaqayyo kan galatamu kan kabajamu nuuf yaa ta'u. Torban Gabri'eel torbee jaaffaa walitti dhufnaa Waaqayyo gooftaan torbee sanaan nu haa ga'u galanniif ulfinni Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baraan gabaraat kan hin dabarre gooftaa keenya mootii keenya Yesuus Kiristoos ittiin nu haa ga'u baraan gabaraatti.